kana qabate dhufee jira eegaa buseen waa baay'ee qabatee jira waasoo qaama isaa guutuu maaliif akka qallate beektu humna oleelaa irratti qabamee harkaappee walirra of yeedaloo qaba sheeppii eeguufan biddeen qashanii nyaadha sagal ay sobataa biddeen sana galgala kana galee biddeen sadii itti akkuma kan rabe ganitti no sheeppii makee gadhiites garuu waan biraan immoo yuusiifaa bergarii faa kanoo nyaatu sheeppii eeggachuuf dhaaban kanaaf sheeppii isaa eeggachuuf kan hundumaa nyaata walirra baay'ee siroo baay'ee jettaa Treebii sheeppii eeggachuudhaaf Ayyee guddaa galatoomi buzee komee buzuwaan nama safaa qalloo keessi migiraa jabaatan isii jira dhabbaan koo ayyee nu jira jennaga buzee mee namoota si hordofaa jiran kanaatiif maalti jennu waa tokko godhiit ergiif qilleensaan beekam wanta jedhu waan jedha deefi dubba waan jedhu maqaan isaa enkis boombis no bombs okay kanaaf akkasii deebii daawwattoota keenyaan immoo adaraa keessan adaraa miti maaloo kan irraa kan sooftiweerii isaa uumame kan ittiin afaan oromoo kan adaraa maaloo ni kanna meejarii faasa sirriitti akkas goona garuu wanni cimaan jiru rakkoo jira daandii Malu baay'ee namoonni subscribe gochuu hin waakkatu waan jedhu irra taasaa ture. Itti lakkaalaata maallaqatti lakkaalaata yeroo subscribe godhan. Ani kanas hin beeku baasuu. By the way asirratti sababa lama siika. Isheen jalqabaa teknooloojiin ni dursee deemu isaati. Keenya moobaayilii kana battanii. Fakkeenya example. Fakkeenya naasaara malee inni ogeessa waa hundaati yuuti. Garuu waan achi barbaade. Mobaayilii kan akkasi kana caalu fa'aa baadhatanii YouTube, Facebook gara baasanii kan hin beekne jira. Really jechuun mudannoo qabaanii. YouTube amma fakkeenyaaf Buzeen peejii followers comedian Buzee Warsaatu beektaa. Nama 295 irra jira 96 galeeyyuu followers jechuudha. Achirratti dhaqee gaafan YouTube tokko fuudhee share godhe namoonni achi keessaa naqa ilaalu. Hubattu. Facebook itti fakkaata jechuudha. Like no Facebook keessa link san gaafa tuttu achi keessa naqa subscribe godhuu mire. Eeyyee. Odoodhuma password kee beektu maal yookiin hin beektu ta'a. Karaa Facebook itti gaafa lixan like gochuu hin danda'an. Maal jennaan gaafa like jettu sign in. Sign in. Mallattee email kee password kee galchiisin jedha. Eeyyee. Walii galanii. Namoonni keenya al takkaa namni tokko Gmail abara Daniel Abarraa at gmail.com bora kuma nama jedhee banatteetta. Password itti godhatteetta. Sammuun isaanii password itti naqaa barbaachistu hin beekan siyyee. Password isaanii reset gochuun immoo yookiin bilbilli isaanii jalaa bara sim kaardii. Recovery si gaafata. Karaa Facebook deebituudhaaf application Facebook page jechuudha. YouTube irraa adda bara. Adda ta'e. Karaa jechuun wanti sun maanni maal jedhamanni saayitii kan biraati jechuun baankii fi hoteela jechuudha. Hoteela keessaa baankii bitoo jechuudha. Kanaafiyyuu abbaan hoteelaa sun ergee miti isiin achi keessa. Baankiin maal jedha beektaa? Hindi eenyuti akkaawunticha miti jedha. Akkaawunti si gaafata baankiin maallaqa fudhachuu irratti. Gmail isaa maal isaa password isaa namni beeku litee matu keyboard dhaqee itti guutee password itti guutee akka barbaade like akka barbaade subscribe akka barbaade share goota. Sun rakkoo jalqabaati. Kanaaf maal godhan? Tokko dhaggeeffadhu. Maal gaaffii gaarii. Kanaaf maal gochuu qabdanii jechuun warri beektan beektu warra hin beekne eegnaasaa jira. Yeroo hundaa Gmail keessan kan YouTube jechuudha. Gmail keessan passwordii fi email keessan adda baasanii beekuu qabdan. Fakkeenyaaf Toleeraa Guddataa at gmail.com or Guddataa Baaburee 25 yookiin 19 yookiin 400 yookiin 500 yookiin 300 sana booddee maal godha? At gmail.com ishee kana qabatteerta duruu beekta. Passwordii keetti guuttatee jira silamu. Passwordii sana sammuutti qabachuu qaba. Yoo inni irraanfatee immoo irraanfadhee hin jira jechuudha forgot password jedhesi gaafata. Carraa guddaa qabda. Filannoo fidee kennaa jechuudha. Sana gochuu qabdu jechuudha. Irraan darbaa jechuun kun dhumeera. Thank you. Garuu kan biraa maali?
War email Gmail kabanis yeroo baay'ee like godhan isaan subscribe godhan. Isa waa biraati. Isaanii warra namoota fakkeenyaaf asitti ati mana shaayii banatti. Buzeen immoo sibiratti amma dhufe mana shaayii banatti. Namittiin kun mana kana irratti cimsuu deemti shaayii kana calaa mi'aawuu danda'a. Yookiin immoo hoteela irratti hoteela fakkaatatti. Anis yuutuubii waan hin qabuuf intarteementii bal'aa waan hin qabuuf namichi kun irratti banee ammas gabaa koo cufsiisuuf jedhaa jedhee yaada. Inaaffa jechuudha wanti kun. Inaaffa dhamaa selfishness. Jechuun koo nama humanity yaadi gammaatti amal namaati waan ta'eef. So they think what? I have my own YouTube entertainment. If I subscribe for Chalake, just maybe my entertainment may fall down. No. But not that. No. If all these worldly people have its own or his or her own YouTube channel, nothing. That's good. Oma silitti lakkaa'u. Sirbita sirba kee arguun barbaada. Si beeku waan ta'eef. Kan kee ilaalaa. Kan faranjii qullaa deemtu ilaalaa ollaa. Maa bolsoom. Instagram ilaalaa faranjii ilaala arma kana qofa akka godhattee waanuma tokko waan. Isaanii like ilaalaa oolanii. Isaanii ilaalaa oolanii. Meeshaan kana firgamaa dabala. Ukaash qaba. Okush qabaate. Daanii qabaate. Buzeen qabaate. Takkeen qabaate. Hundumtu qabaate. Takkeen sirbee gadhiisnaan buzeen jaallatamii kana galan. Irraa gammaduun barbaada afaan koo waan ta'eef. Kanaafiyyuu ilaalchi naafni sun sammuu nama naaffisa. Kaayyoo kee naaffisa. Milkooftu. Yoo laphee banaasii qabaadhee hubannaa kana qabaadhee si duukaa deeme hayyuutu biqaabee. Buzee takkee ofishan. Kuma ofitanii jaallatu. BMM Oro amma buzee waarsaatii jireen jira. Kuma kuna qaba agartee fudhata. Dhufee gara sirratti mul'achuun kun maal balleessa? Maal miidha? Waan sirratti hir'isuun. Garuu jaalalli tokkummaan Oromummaa jala jirtu. Wal deeggarsi wal tumnee tapha ba'uun keenya fakkeenyummaadha. Laphee banaan addunyaa kanaaf milkiidha. Laphee banaa gaafa jedhu kana cuubeedhaan banuu qabu jechuu miti. Onneedha. Ilaalcha gaarii walii qabaachuu jechuudha. Ayyee, thank you. So what are you saying now? Thank you, man. Thank you, man. Clap. Yeah. Man, egaan ergaa bareedaadha kan nuuf dabarse. Buzee guddaa galatoom egaan subscribe warri YouTube channel yookiin email qabda subscribe godha. Maallaqa tokko isinitti lakkaa'uun jiru. Ilaaluun keessanii noolu like yoo gootanii wanta takka saantima isinitti lakkaa'uun jiru. Garuu wal deeggaruuf wal bira dhaabbachuuf faayidaa qaba. Bu'aa subscribe fi like yoo bartanii ni beektu warri qabdan. Anaafati walii mallatteessine? Walii gal. Maal arraa walii mallatteessine? Arraa kaasne? Walii mallatteessine? Qoosaa tokko yaadadha. Qoosaan sun barataa tokkotti jechuun arraan argigaa jechuun soorsiidha fayyadamna malee uumnee miti. Hin qoonnaaf ta'u uummata keenyaaf akka kolfan xiqqoo ishee kolfi guyyaa tokkoo shuntuura teessoo fayyisa namaan jedhu beelaa xinnoo warra barata. Sanaaf guyyaa tokko barataa beektaa hin gale mana xariyameeti abbaan taa'ee jira keetti. Tunu taa'ee jiruuti balbala rukutan. Eenyu seenaa gaafa mucaan banee ollitu ilma isaati. Sikor sen dadhabe dhagaa wayii biiroo wayii haaloo wayii dhaatati mana barumsaadha wayilooliin jennaan didde natti bilbilanii kaanii ammas ari'amtee dhuftee mucaasaatiin. Ari'ameen dhufee tuma si dhalchuurra noo tuman mee maal goote na abbaa ko balleessaa nanan ture barsiisicha ture bar maal godhe gaaffii na gaafate hiriyaasaaga. Gaaffii na gaafate achi booddee gaaffii sanaaf deebiin deebise gaaffichi immoo waliigaltee nu caalee sitti mallattaa'ee jira. Waliigaltee nu caalee sitti mallattaa'e. Sitti mallattaa'ee naan jennaan yaadee naa dhufe yaadichi immoo yeroo saddeet gaafa yaadee jedhu waliigaltee nu caalee eessa itti deebistee? Abbaa. Waliigaltee nu caalee sitti mallattaa'e itti deebistee fedhinaan maal taati abbaayee? Waraqaa jechuun waraqaa irratti kaa'u. Sennaan waraqaa irratti mallattee. Waraqaa irratti malee isatti erga mallattee. Baay'ee nu bohaarsiisee jira. Eessatti keenyammoo? Keenyammoo kan walii mallatteessinu kush yookiin calaqqee entertainment. Calaqqee ni beekamaadha. Calaqqee entertainment irratti like subscribe gochuun hundi keenya walii mallatteessina akkasumas okush
yoo dhuftanii weelluu adda addaa akkasumas buzeef takkee qaamaanis targattanii walaloo fi yeedaloo baay'ee qopheessaa jira namoonni barbaadan kottaatti fayyadamaa mucaa kana dhufte qalloo keessa migira waa meeqa qabateetti jira waa baay'ee qabatee jira hojii injirsaati kotta sirba rakkoon hin jiru addunyaan yeroo ammayyooftedha guddaa garuu dhugaatti dubbachuudhaaf amma inni yeroo baay'ee jechuudha okush jechuun by the way mataan isaa goofarii tokko akkasii jechuun kush moo kush kanaaf maal jechi kiyya amma hojiiwwan gurguddoo hojjetan nama lakkoofsaa namatu gaafatte sitti himuu danda'u anuun beeku anuu amma itti fideen beeku kanaaf okushin deemee dhaqeen dubbisa jiru kanatti siree egaa okush studio qindeessaa saas kanas dhannee dubbisna buzeen kan jedhe kana isinis dhaqaati okush studio saa dubbisa eessatti argama kottu eessatti argama okush studio kun mee namoota beekneef odeeffannoo naa lagataafoo tintiri tintiri lagataafoo Taavotti marmarte taavotti marmarte akkamitti ciisaa okush studio dhaqaati Angga Fondati. Angga Fondati. Jechuun exaggeration. Okush mararaa namaati. Okush ogeessa cimaati. Ninnuba okushin neegi. Ni dhumna kan kirran. Calaqqee. Dileet. Laal. Rabbii galchaa ture. Rabbiin galchaa ture namichi du'aa godhaa. Tuni du'aa gochaa jiru. Bilbeke anan rakkise beeta utuu ni kadhachaa jiruuti namni akka jedhe maalo jedhi du'aa naa godha hojiin kura jalaa cufamee galiin tokko hin jiru gabaa tokko hin qabu siiban godha du'aa amiin durseetti sabii amiin yaa rabbi gabaa kennee yaa rabbi galii isaa guddisee yaa rabbi gabaa dachaa kudhaniin fidiif jedheeti Ojin ke main ni garu inna. Amin ya. Ojin ke main inna. Amin ya. Sandu kare pamdu kura amin. Delete ke Rabbi delete. Sandu kare. Amin. Egan kana gani buze ojini ni tabakkas ajaiba si boarsis ne jirra. Egan kana ratte kan darbus kan bras ka isar gajun bayna borsise jirra bazo bay mira ke softi ni dabale gedin. Kana fi egan like subscribe share gochudan akan ram like achun kanumada like achun like akas mantap mal sana godati chalak entertainment kirat bayar gad mal kana tuke kamita waaf dera garu boda sitte kana vegan guddaa galatoma okush studio keessatti argamne naannoo laga xaafoo laga dhaadhii tidgamutti argamne chalak entertainment anis qopheessaan sagantaa kana Daniel Abarra ogeessa kaameelaa darajee wajjin ta'uudhaan ogeessa kaameeraa kamera okay ogeessa kaameeraa fi akkasumas ogeessonni editoroonni studio irraati haala mijaa akkas bareedaa kanaatiin qindeessine isinii dhufne jira kan biraa sargachuu barbaaddu taanaan like subscribe godha guddaa galatoma takkee keenya sumaan galateeffannaa bazee buzee fi takkee wanna jaraadha lamaan isaanii buzee takkee jechuun lamaan keenya iyyuu tokkuma waa baay'ee qabanum jaamti kiyya tokkoffaa stuudiyoon kun stuudiyoo jechuun dhugaa dubbachuudhaaf stuudiyoo kobilisaatti akka haadhaattis akka jedhee Laki lama ko lama aban don jira ta din jira ta don jira ta ba jiru sani bodo mu kana la tukan da dawla mana jira na bi wonni ciman jiru daawwattoonni keenya namni kodis namni dims shira gura kana biratti anis namoota galate fadhu qabu waaqayyo taansi jara galate fadhu dhugaa rabbiin kan kiraara kana na hojii kan dinan Oda Electronics Oda Electronics umata akas DBA namticha maqaan isaa Churikiki Kudukutibu. Isuma yeroo calqaba qarshii afurimoo aftamanite. Uchuura qarshii afur uchuuraan qarshii afurii kan bitates magaalaa Gimbiitti eegan kanaan calqabee jira buzeen har'a sadarkaan argi achi kee. DBA wanni cimaan ani galateeffadhu warra jechuun TikTok irra namoota jiran keessaa namoota jajjaboo jiru. Anama stuudiyoo banaan jira. Stuudiyoo kan jechuun production jechuudha.
production filmii akkasumas waan ta'e waan bani isaaniif namoonni na deeggaran ijoolleen jijjiiru isaan keessatti amma Solar Electronics deebi'ee Ameerikaa Minnesota keessa kan jiran share godhaa biraa goote amaano maqaasa TikTok irratti waan akkana raamfanne ni dhufa waan ta'e deebi'ee obboowwan Haruun jedhama Awwal Haruun jedhama nama Brighton jiraatu isaanii baay'ee galateeffadha kaameraamaanii kee kana baay'ee galateeffadha ee maqaasa darajjee jedhama kaameraamaanii darajjee ati sabaaf of ajajjee saba kees kabajjee hin dhuftaa galatoomi waa jabaadhu kaameraamaanii cimaadha laayikii koomentii godhaa fi abarraa guyyaattaan wal agarraa nagaan naa turaa wal lolaa ayyee ulfaadhaa dhumarratti sirba kiraara kanaati mee kanaan nu affeeriti kanaan golabnaa guddaa galatumaa turtii gaariin faana gootaniif ulfaadhaa isin jenna atis yeroo kennuudhaaf galatoomi sirba tokko isin affeeree maal lolaachuu yeroo na koomiti egaan akka seeranni yeroo kan kiyyamiti kan keessan jedhee jira warra hordofaa jirtaniif kanaaf isinumtis galatoomaas galateeffadhaa isin jenna kan galateeffattan like subscribe yoo gootanitti jabaannee hojii biraa hojjechuudhaaf isin fayyada sirba isin affeeree adda baanaa wassalaam guddaa galatoomaa anoo kee akkuma tirbulaa takraare kunis nama rakkisa hin dandeessa baay'ee Egaa manni adjust godhee sirba isiniitiif filaa jira. Baay'ee keessaa tokko filataa jira. Kanaaf egaan sirreessaa jirtaa tole. Hangasitti ani sirgaa fidatte ture. Kaleessa galgala aaya galgaleessitu. Kaleessa galgala eengadda galgala boruu ganamaa. Anu jira jettee nan jajjabeessitu maalumatti godhee jajjabeessitu wayyoo baatii eessa baashee akkam jirtati waraabessi baabbuun mixii diimtuu nyaata waraabessi baabbuun mixii diimtuu nyaata induutu neerumtun dalloo likii fuudhulaata Galatoma